Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama ilmaan Oromoo gabaabsee barnoota wayinii isin agarsiisa. Namootni hedduun xiyya gartee jechuudha. Xiyya kana eessaa argattaa naan jedhanii. Xiyyi kun karaa lamaan argamti. Tokko bilbila eenyuu keessayyuu ni jira jechuudha. Bilbila kamiin keessayyuu bilbila wajjin jira. Bilbila keessaa baafatta. Garuu kan bilbila keessaa baatu kun bareedduu miti. Kan aappii isaatu bareeda jechuudha. Ani lamanuu isin agarsiisa kan isinitti tolee buufatan. Warri bilbilli keessan hin buusne aappii bilbila warri bilbilli keessan appilikeeshina hin buufne bilbila keessan keessaa baafatan. Warri immoo bilbilli keessan waa gadi isiniif harcaasu aappii isaan isin agarsiisa. Amma tokkoffaa irratti kan bilbila keessan isin agarsiisa jechuudha. Tole asni seentanii sitingii keessanii seentanii warri sanbooda gadi ooftaniitu kunoo bakka gartee jiru accessibility kana keessanii seentanii jechuudha. Accessibility ni tuqtanii san booda interaction and dexterity kana keessanii tuqtanii san booda kana duwwaatti bantanii qubni isinii baate jechuudha. Kanatti bantanii naan lama application isin agarsiisa. Kana application ammoo baay'ee bareedduudha jechuudha. Kana application ammoo Play Store keessan keessanii seentanii san booda touch jettanii barreessan. Touch simulator jettanii itti barreessitan jechuudha. San booda isinii dhufa kunoo amma gartee kana keessaa kanatu bareedduudha kunoo ishee akhdara kana bareedduudha. Kanas miti kunis bareeda gartanii xiqqoo isinii mul'atte jechuudha. Amma inni gurtee akhdarri kuni baay'ee bareedaadha. Amma keessa seenanii isin agarsiisa. Kana ni buufattan jechuudha. Touch simulator kan ni buufattanii san booda open gotan buufadheen qaba waan ta'eef amma aappichi kunoo isa kana jechuudha. Isa kana argaa jirtan. Amma kan bilbila keessaan hin cufadhee sana isin agarsiisa jechuudha. Keessa seentan. San booda ogguu keessa seentanuu kanatti bantan. Kana itti bantan akkas gootanii. Kanas itti bantanii san booda ni ba anaa bayra gartee waan hin duratti hojjedhee jiruu fi halarii isaa gartanii jechuudha. Feetan halluu isii amma gartanii kun anaaf bayee jira gartee. Feetan halluu sana jijjiirtan amma akka bareedu gartanii jechuudha. Amma baay'ee bareedde jechuudha kun akka itti irra ooftanii bakka deemtan hundattiyyuu isinitti tolte jechuudha. Agarsiisuudhaafi mallattoo xiyyaa lamatti isinii ba'a. Inni gadi aanu kan isinii fi qubaan irra ooftanudha jechuudha. Akkasitti bakka barbaadan hundatti halluu si akhdararraa diimaatti, diimaarraa gurraachatti, gurraacharraa cuquliisatti jijjiiruu dandeessan. Kalarii hedduudha qabdi kun jechuudha. Akkasii egaan wanti biraa yoo jiraate yuutuubii kiyya sabskraabii naaf godhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa. Aboo Haniifaa nagaan na tura.